Taphoota qabxii 3 mirkaneeffanneerra jedhee Habtaamu Taammiruu. Second home game of the new campaign. The first one could hardly have gone any better. Spurs destroyed Everton. Arsenal tapha kana akka garee Jose Mourinhotti mo'ate tapha kanaan akkaataan itti mo'atan otoo hin taane qabxii 3 milkeeffatan tolaanaadha kana kan jedhe taphataa duraanii Arsenal Theo Walcott taphataan duraanii Manchester United fi amma Sky Sports irratti dhiyeessaa sagantaa ispoortii ta'uun kan hojjetu Gary Neville ammoo Arsenal akka garee waancaa injifatuutti morkate jechuun jajeera yaadonni kunneeniif kana fakkaatan hedduun tapha torbe arfaffaa Premier League Englandiin Arsenal darbii kaaba Londoniin dirreen ala ollaa isaa Tottenham Hotspursiin goolii 1-0 injifatee deebi'een booda dubbatamaniiru. Taphicha duraa sararri gidduu Arsenal Martin Odegaard fi Mikel Merino miidhamaan Declan Rice ammoo adabbiin ittisarratti Ricardo Calafiori miidhamaan dhabuu isaatiin haphachuun isaa Mikel Artetaaf deeggartoota garichaa dhimma yaaddesse ture. Artetaan Jorginho bakka Declan Rice galchuun Thomas Partey waliin yoo cimdeessu Leandro Trossard ammoo bakka Martin Odegaard jalqabarraa galchuun mala taphaa filannoo isaa ta'e 4-3-3 dirree seenus Tottenham kubbaa ennaa qabatu mala taphaa isaa 4-4-2tti deebisuun taphattoonni akka Trossard fa'aa ittisuu irratti gahee isaanii yoo bahatan mul'ateera. Arsenal taphichaan kubbaa gooliif malan muraasaa fi giddu galeessaan harka 36.3 qofa kubbaan to'ate taphattoota kanneen dhabuun akka itti hir'ise agarsiistuudha. Daqiiqaawwan jalqabaa taphichaatiin morkicha saffisiisuuf kan yaale Tottenham yaalii galchii Dejan Kulusevski gooleegaan Arsenal David Raya deebisee kan eeramtudha. Gama Arsenaliin ammoo Kai Havertz kubbaan addaan yaale gooleegaan Tottenham Guglielmo Vicario deebise sochii taphaa boqonnaa duraa kan eeramu. Adeemsa keessa miira darbiin si'aa balleessaawwan gam lameeninuu raawwatamanuun kan dabalame taphichi boqonnaa dura abbaan murtee taphichaa Jared Gillett kaardii akeekkachiisaa 7 Tottenhamiif 2 Arsenaliif akka laatanuuf dirqisiiseera. Yuriyaan Timber balleessaa Pedro Porro irratti raawwateen kan aare gooleegaan Tottenham Vicario Timberiin yoo walloluuf yaaluu fi Timber fooyituu isaa harka lamaan qabee taateewwan boqonnaa dura eeramanu keessatti mul'ate. Gareen lamaan galchii malee boqonnaa bahan. The 3 minutes that are due to be added on, and Jared Gillett brings the whistle to his mouth and brings this first half to a close. Boqonnaa boodas Tottenham irra deddeebiin gara gooliitti siquu fi yaaliin fooyyee ta'us qaamota dirree hunda irratti murteen dogoggoraa fudhatan kubbaa walii dabarsanu bakka yaadan irra darbuu yookaan hanqachuun ittisa qindaa'aa Arsenaliin dabalame carraa argate akka ittiin fayyadamne danqeera. Taphichi daqiiqaa 64ffaarra yoo ga'u rukuttaa rogaa Arsenal argate Bukayo Saka Gabriel Magalhaes biraan gahee Magalhaes addaan itti bu'uun kiyyootti diree Arsenal galchii ittiin taphicha mo'ate argateera. Gabriel scores for Arsenal. He got 4 goals in the Premier League last season. They were all headers. Arsenal as dhiyeenya Tottenham irratti goolii 4 galche keessaa 3 kubbaa dhaabbate irraa kan argamanidha. Bara dorgommii darbeerraa eegalee peenaalitii otoo hin dabalatin Premier League Englandiin kubbaa dhaabbatan irraa goolii 24 galchuun Arsenal kilaboota hunda caala. Kanaaf ammoo leenjisaa garichaa kubbaa dhaabbatanii kan ta'e Nicola Jover gaheen bahate olaanaa ta'utu himama. Arsenal leenjisaa kana bara 2021 Manchester City irraa erga mallatteessifate asitti rukuttaa rogaarraa qofa goolii Premier League 43 morkattoota isaarratti galcheera. Kun ammoo kilaboota liigota jajjaboo Awurooppaa 5 keessa jiran hunda kan caalu ta'u ragaan optaanii akeeka. Faallaa kanaan Tottenham bara dorgommii xumurame peenaalitii otoo hin dabalatin kubbaa dhaabbatan irraa goolii 16tu itti gale. Ange Postecoglou taphaan booda yaada laataniin kubbaa dhaabbatan irraa goolii itti galu heddummachuusa akka waan ani ittiin dhimmamne fakkaachuu mala garuu fooyyessuuf nan hojjedha. Tapha darbii kana mo'amuu keenyaaf ammoo itti gaafatamummaa isaanan fudhadha jedhan. Tapha kana dura taphattoota jajjaboo garichaa dhabuu isaatiin guyyoota kaleessa dura turan hirriba dhabeen ture kan jedhe leensaan Arsenal Mikel Artetaan taphattoonni koo sochii taphaa bilchina qabu mul'isan na gammachiiseera jedhe. Dhimmoonni sirreessuu qabnu akkuma jiranitti ta'e tapha hawwataa hin taaneen qabxii 3 milkeeffachuun keenya akkaan addadhas jedheera. Arsenal kamisa gara Itaalii deeme Champions League kilaboota Awurooppaan Atalantaa waliin yoo taphatu Tottenham
Tottenham waancaa Kaarabaawootiin Coventry City waliin iftaan morkata. Tapha liigichaa biraa kaleessa taphatameen Wolves Newcastle United simatee goolii galchuun dursus mo'ameera. Wolves Mario Lemina goolii galcheen dursaa boqonnaa ba'us boqonnaa deebii Fabian Shah daqiiqaa 75ffaa Harvey Barnes ammoo 80ffaa irratti galchii lammaffaa ida'e Newcastle United duubaa ka'ee irra aaneera. Liigicha taphoota torbee arfanuu kan mo'e Manchester City qabxii 12 dursaa jira. Arsenaliif Newcastle qabxii 10 qixaan lammaffaaf sadaffaarra jiru. Liverpool fi Aston Villa ammoo qabxii 9 qixa qabu. Manchester United qabxii 6 qabatee sadarkaa 10ffaarra taa'eera. Premier League England taphoota sanbataan kilaboonni magaalaa Manchester lamaayyuu injifatan Liverpool waggoota 55 booda dirree isaa irratti Nottingham Forest mo'ame. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag Marcus Rashford yoo jajan Arne Slot ammoo of laaluu qabna jedhanii Shifarraa Jaamboo. Good figure for the first time. Nico Williams and Taiwo Awoni came through Liverpool's academy. Awoni scored a winner against them 2 years ago. Premier League England torbee arfaffaa sanbata taphatameen kilaboonni magaalaa Manchester lamaan injifannoo yoo galan Liverpool Anfield Roaditti injifatame. Liigichi sanbata taphoota ciccimoo 8 keessummeesseera. Anfield Roaditti Nottingham Forest kan simate gareen Arne Slot Liverpool barichaan yeroo jalqabaaf mo'ame. Taphoota 3 darban injifannoon xumuree goolii yesuun keessummeesseen baricha kan eegale Liverpool sanbata garuu waggoota 55 booda dirree isaa Anfielditti Nottingham Forest mo'ame. Tapha Liverpool kubbaa to'atee taphate kanaan kubbaawwan 14 gara goolii Nottingham Forest yaalanii kubbaan 5 kallattii sirrii eeggattus malamaltee Nuno Espirito Santos bira darbanii goolii galchuu hin dandeenye. Nuno Espirito Santos boqonnaa booda taphattoonni jijjiiranii gara dirree galchan taphicha injifatanii akka baaniif gargaareera. Taphattoonni Liverpool boqonnaa duraaf boqonnaa boodaas carraawwan goolii argatan ittiin fayyadamne. Daqiiqaa 54ffaa irratti jijjiiramee gara dirree kan seene Callum Hudson-Odoi kubbaa Anthony Elanga minjeesseef galchee imala Liverpool taphoota 4 walitti aansee mo'achuurraa dhaabe. Injifannoon Nottingham Forest kun ammoo erga bara 1969 booda Anfield Roaditti injifannoo jalqabaa ta'uun galmaa'e. Gama Liverpool Luis Diaz Mohamed Salah carraa argatan ittiin fayyadamne. Sararri ittisaa Nottingham Forest itti cimeera. Taphicha booda leenjisaan Liverpool Arne Slot akki karoorfanne nuuf hin milkoofne jedhan kubbaa to'annee taphanneerraa ga'umsa kana duraarraa waan baay'eenis fooyyee turre garuu murteewwan nuti fudhachaa turre baay'een dogongora jedhan. Caalatti taphattoonni jijjiiramanii seenan lamaan taphicha jijjiiraniiru nuti ammoo deebinee of ilaaluu qabna jedhan. Yoo ijaaramte akkasiin injifataa taphicha haaluma nuti karoorfanneen xumurreen ammoo yaada leenjisaa Nottingham Forest Nuno Espirito Santos. Looking to attack as well with Keane Lewis Potter and a problem for Manchester City and a goal inside 25 seconds. Remarkable from Brentford. Tapha biraan shaampiyoonii liigichaa Manchester Cityin durfamaa ture booda ka'uun goolii 2-1 Brentford yoo injifatu Erling Haaland riikoordii Premier League England fooyyessuu itti fufeera. Itihaaditti Brentford waliin kan taphate Manchester Cityin liigichaanis kilaba taphoota 4 walitti aansee injifannoon imalateera. Tapha sanbataa kanaan Brentford goolii sekondii 23 keessatti Yohaanii Wiisan galcheen dursaa ture. Ta'us Erling Haaland daqiiqaa 19ffaa fi 32ffaatti gooliiwwan 2 galchee Manchester Citynis injifannoo dhibbeentaa dhibbaan akka imaluuf gargaare. Goolii lammaffaa Erling Haaland goolii eegaa Manchester City Ederson Moreesitu minjeessee kenne. This is the space that City have been waiting for. Oh, and Haaland just bumps his way past Pinnock through on goal. And when that happens, there is never any doubt. Lammii Norway Erling Haaland taphoota liigichaa 4 goolii 9ffaa Premier League England galche. Kanaanis riikoordii kana dura Wayne Rooney taphoota 4 goolii 8 galche fooyyesseera. Taphataan ganna 24 kun taphoota 103 Manchester Cityf taphate goolii 99ffaa galcheera. Pep Guardiolaan taphichaan booda taphattoota koo hunduma nan galateeffadha jedhan. Namoonni gareen Manchester City kana qofatu cimaadha jedhu garuu Premier League England cimaa ta'uu tapha Brentford
Raashfoord waliin taphanne irraa hubachuun ni danda'ama. Taphattoonni koo garuu waggoota dheeraadhaaf liigii cimaa kana olaantummaa fudhatanii as ga'aniiru. Kana booda cimnee itti fufna jedhan. Manchester United taphoota lamaan booda injifannootti deebi'e. Gareen Erik ten Hag leenjuu Manchester United sanbata goolii 3-0dhaan Southampton injifate. Taphoota sadeen jalqabaa keessaa lamaan kan mo'ame Manchester United gooliiwwan Matthias de Ligt, Marcus Rashford fi Garnachoon galchanii mo'ate. Tapha kana lammiin England Marcus Rashford taphoota 12 booda gara goolii galchuutti deebi'e. Goal drought over. Manchester United out of nothing have two in 6 minutes. Taphataan ganna 26 kun erga gurraan dhala darbe waancaa FA England Liverpool irratti goolii galchee ji'oota 6 goolii galcheen beeku. Erik ten Hag Marcus Rashford goolii galchuutti deebi'uun qeeqa irratti baay'ate akkasi eessituutti isa gargaara jedhan. Tapha kana gama Southamptoniin Jack Stephen kaardii diimaadhaan dirree baheera. Andre Onana ammoo peenaalitii qoleera. Tapha kaardiin akeekkachiisaa 14 irratti kennameen ammoo Chelsea goolii 1-0dhaan Bournemouth mo'ate. Christopher Nkunku goolii injifannoo Chelsea galcheera. Taphichaan Jadon Sanchoon tapha isaa jalqabaa Chelseaf taphateen taphataa cimaa taphichaa jedhameera. Sanchoon goolii Nkunkuun kennes minjeessee isatu kenne. Aston Villaan durfamaa ture booda ka'uun gooliiwwan 2 Oli Watkinsonii fi John Duran galcheen 3-2 Everton mo'ate. Calvert-Lewin fi McNally gooliiwwan 2 Everton galchaniiru. Crystal Palace goolii 2 Leicester City waliin, Fulham goolii 1 West Ham United waliin, Brighton ammoo goolii malee Ipswich Town waliin qixa xumuran. Manni Manchester City irratti hin baname har'a mana murtii bilisaatiin ilaalamuu eegala. Himata ulfaataa jaarraa kanaa jedhame kanaan Premier League England qorannoo waggaa 6 taasiseen himata fuula 115 Manchester City irratti hin banee har'a ilaalamuu ni eegala. Kilabichi bara 2008 mootii United Arab Emirates Sheikh Mansour bin Zayedin buluu erga eegaleem waancaa Premier League England 13 keessaa 8 injifachuun Champions League tokkos fudhateera. Waggoota arfan darban ammoo walitti aansuun Champion England. Manchester Cityn dambii ittiin bulmaataa baasii maallaqaa liigichaa cabseera jedhamuudhaan himatame. Bara 2018 barruun biyya Jarmanii Der Spiegel dokumentii balleessaa Manchester City mul'isu erga maxxanseen booda qorannoon kan eegale. Himata 115 kilabicha irratti baname keessaa 80 bara dorgommii 2009 hanga 2018 gidduutti dambii ittiin bulmaataa baasii maallaqa liigichaa cabsuun kan banamanidha. Kanneen keessaa 54 bara dorgommii 2009 hanga 2017-18 gidduutti ragaa faayinaansii sirrii dhiyeessuu dhabuun 14 ammoo taphattootaa fi leenjistootaaf mindaa sirrii dhiyeessuu dhabuun himata banamanidha. Himanni 35 qorannoo Premier League England gaggeessaa ture deeggaruu dhabuun kan banamanidha. Naamusa faayinaansii gamtaa kubbaa miilaa Awurooppaa cabsuudha ammoo himatoota 5tu irratti baname. Manchester Cityn gocha kana akka hin raawwanne haalus adabbiin hanga qabxii 100 irraa hir'isiisuu isa mudachuu akka danda'u Premier League England dursee beekseera. Dhimma mana murtii kun torbee 10f kan turu yoo ta'u murteen xumuraa bara 2025 keessa akka ifa ta'u himameera. La Liga Spainin kaleessa Barcelona fi Atileetiko Madrid morkattoota isaanii injifatan. Leenjisaan Barcelona Hansi Flick ga'umsa taphattoota kootiin booneera jedhan. Sanbata Real Madrid Real Sociedad injifateera. Abbabaa Lamayyoo. Perfect playing conditions, and of course Girona made that big decision at the end of last season that they would play their Champions League games here. Lamine Yamal goolii lama galchuu isaatti baay'een gammadee kan jedhan leenjisaan Barcelona Hansi Flick inni dargaggeessaa garuu immoo ga'umsi dirree keessatti agarsiisaa jiru ajaa'iba jechuun dandeettii taphataa isaanii jajaniiru. Waggoota darban taphoota jalqabaa La Liga Spain walitti aansee injifachuuf kan rakkate Barcelonaan bara dorgommii kana garuu leenjisaan lammii German Hansi Flickin durfamaa taphoota liigichaa 5 darban walitti aansee morkattoota isaa mo'achuun imala gaariin itti ufeera. Kaleessa torbee 5ffaan dirreen ala Girona waliin kan taphate Barcelonaan caalmaa taphaa waliin goolii 4-1 injifachuun dursummaa liigichaa cimsate. Taphichaan taphataan umurii 17 lammiin Spain Lamine Yamal gooliiwwan 2 Dani Olmo fi Pedriin gooliiwwan 4 Barcelonaaf galchaniiru. Goolii takkitti Girona deeqaa 80ffaatti Cristiano Stuanitu galche. Ferran Torres jijjiiramee seenuun turtii deeqaa 17 booda balleessaa cimaa raawwateen kaardii diimaan dirree bahe. Rafinha with the free kick. Comes out to Lamine Yamal, it's 2-0.
Barceelonaan taphoota liigichaa 5 hunda walitti aansee injifachuun qabxii 15 argachuu qabu keessaa hunda walitti qabachuun garaagarummaa qabxii 4 liigicha dursaa jira. Kilabichi taphoota kanneen goolii 17 kilaboota irratti galchuun goolii 4 qofatu irratti gale. Gooliiwwan Barceelonaan 17 galche keessaa Laamin Yaamaal goolii 7 irratti hirmaachuun imala gaarii kilabichaaf ga'eensa olaanaadha. Yaamaal goolii 3 lakkoofsisuun kubbaa goolii galana 4 hiriyoota gareessaaf mijeessuun liigota gurguddoo Awurooppaa 5 keessaa Erling Haaland taanuun taphataa goolii hedduu irratti hirmaatedha. Tapha kaleessaan jalqabarraa eegaluun xiyyeeffannoo guddaan taphachaa turre kan jedhan leenjisaan Barceelonaa Hansi Fliik taphattoonni jiroon akka barbaadanitti akka hin taphannee gochuu irratti taphattoonni koona boonsaniiru jechuun taphichaan booda yaada kennan. Slips it for De Paul through the centre. Gallagher! Kaleessuma tapha biraatiin dirree isaa Waandaa Meetiroopolitaanootti Vaalensiyaa kan simate Atileetiko Madrid gooliiwwan Konar Gallagher, Antoine Griezmann fi Julian Alvarez galchaniin 3-0 injifate. Gallagher fi Alvarez kaleessa fooyituu Atileetiko Madridiin goolii isaanii jalqabaa galchanii. Atileetikoon taphoota 5 irraa qabxii 11 walitti qabachuun sadarkaa lammaffaarratti argama. Tapha Atileetiko Bilbaa'oon Las Palmas goolii 3-0 injifateen obbolaawwan lamaan Inaaki Williams kubbaa goolii galan 3 yoo mijeessu Nico Williams goolii 1 galche. Well, it's Vinny Jr. who steps up. Mbappé scored last time out. Now it's Vinicius' turn. Sanbata Real Madrid goolii Vinicius Junior fi Kylian Mbappé rukuttaa penaltiin galchaniin 2-0 Real Sociedad dirreen ala injifate. Madrid dursaa liigichaa Barcelonaan qabxii 4 caalamee qabxii 11 sadarkaa sadaffaarra jira. Taphoota birootiin Sevilla goolii 1-0 Hetafe, Espanyol 3-2 Deportivo Alaves, Villarreal 2-1 Mallorca injifataniiru. Liigichaan har'a morkii Rayo Vallecano fi Osasuna waliin taphatanuun taphoonni torbee kanaa xumura argatu. As you like, Real Madrid on top in the Basque Country.